baasii naangaa jirti wardaa baasuudhaan fedha maaliif Abrahaam naagalee jira wardaan akka ilmaan isitti galtuun barbaada Abrahaam anumaa gallaan Abrahaam irra haadha Abrahaam naagallaan kalaas wardaa baasuun barbaada kanaaf wardaan akka galtuun irraa qabachuuf wardaan ibaabala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah galata rabbi. Wardaa gaa kun ammallee waan isaan ittiin jiran ni agartan ummata cablaa kana. Hin baasu geeleen isi maaliif jennaan ayyee erga gadin dhiisaatti gadhiisi. Hawaja amma sitti ol deebisuufi yoo na bishaan obaasan jirtan nyaata takannaan jirtan mee wooma ayyee akkam godhu yaatan ajjeesuufi. Haatiin bahayyee haatee khalaas baasaattan rabbiin sodaattan egaa mi maal isin goona miyyoo siiriidhaan dhamaa mucaas gurbaa siiriin dhamaaftanii deebitanii wardaa'oo haadha ilmaaniiti miyyoon dhiisaa gaxxu biiftu gadhiisi kabajaadhaan gadhiisiidha khalaas kunoo dhufnee'oo ammaan tana wanti hin qabdu inshaallah gurballee rabbiin haaf wanni sammuu isaa ta duraanii bakka taa deebisuufi maaliif jennaan ummata rabbiin sodaanne harka seeneemi erga ummata rabbiin sodaanne harka deemee seenee maal goona ree nuti ta ilma namaa waliif gayyaana waliif gabbaana wallaahi erga adaba godhuu iddanii gartee gadhiisaa isin hin jenne isin dadhabne waan biraa waan isin goonu hin qabnu tanaa achi ulee walitti asiyaana isiniif galee khalaas kana kan hin jedhan adabaan gadhiisaadha. Maaliif jennaani isin gaa rakkoon qabu haguma nuti dhufneetu isin harka bakka irra jirtan silaa iyyaafanne dhageenye bootaadha dhufaati jirra isin galee wanni qabu bara dubbiin qabdu dhufaati jirra kabajaan gadi dhiisa wannummaan isii akkatti azabdaniif maaltu jiraa mi maali gurbaa barbaadde huduratti irradhu deema ni jirrammoo nuti warda akkatti qeensi tokko irraa cabu qeensi tokko akka gartee fiidoo irratti as baaftanii miyyoo akkana gootan kanaa miti qeensi tokko laa akkatti haga nuti bakka isin hin beekne akkana godhaa jirtanii rakkoon qabu isaanii waliif achi yaana waliif gayyaana waliif gabbaana kana booda bakka nu ga'ee jira tawaan irraa gartee achi qaqqabnu hin qabnu nu ga'eedha allaqa dhumatte waan dhumate kabajaan gati baasa kabajaadhaan isiniif galee dhala jennee isin jalaa wanni godhaa jirra malee kana booda isin booda wayitu jiraa bar dhageenya waa hundaa'u quba qabnaa dhagaa jirra foormulaa hundaa'u qopheeffachaa jirra isin galee haala hunda mijeeffanne kana booda jechuudha. Miyyoo garuu kabajaadhaan osoo qeensi tokko irraa hin cabne wanti godhaa gadi baasa maaliif jennaan namni qoonqoodhaa fi wanni hin saadamnaan jiraachuun namaa tokko jabaadha. Isin galee namni guyyaa tokko bishaan dhugee osoo dhugne ooluu jechuun kuna ni beeytan jeetii yaada hundaafu kan ammoo san gubbaanoo dabri akkatti wanti godhu maaliif jennaan siirii itti gootan dhamaaftan haati teetis kunoo achi waa hundaa'u jaayisa goote maaliif jennaan dhamaaftanii hundettu dibbee harka keessanii tumsiisaa jirtan acabaqu garuu warduu abichaa gadhiisa miciyyoon tun gabbahuu baannaan dhageessa ammas geedateetii mita osi deebisisiifte isiidhaami isiin gabbahuu baannaan